oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota humnaan gara dirree leenjiitti galchaa jira jedhame. Haaluma kanaan WBO'n Illuu Abbaa Boor jiru aanaalee 3 keessatti ijoollee amata 18 hin geenye hunda waraanatti oofaa jiraachuun ibsameera. Taateen kun isa biltsiginnaan waggootaaf dargaggoota Oromoo irratti raawwattee wal fakkaataa jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad abbaan tokkolleen hayyama keenya malee foon kiiloo takkaa fudhachuu hin danda'u jechuun dhaadatan. Abiyyi Ahmad dhaadannaa kana mormitoota isaatiif yoo ta'u marii biyyaalessaa jedhame irratti haasawaa taasisaniin ture dhaadannichi. Oduudhuma wal qabateen lammiileen Itoophiyaa 4,000 ol ta'an marii biyyaalessaa gaggeessaa jiru jedhame. Mariin fakkeessaadha jechuudha. Mormitoonni Oromootiif Tigraay keessaa hafan kun bakka Abiyyi Ahmad jirutti haala addaatiin akka eegale himame. Dhimma kana walitti aansinee bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo waliigalteen Piriitooriyaa muddama haarawaa keessa osoo jiru Itoophiyaatti ambasaadarri Ameerikaa Maqalee galan. Ameerikaan kanaanis TPLF hatattamaan gara mariitti akka dhuftu waamicha gooteetti jedhameera. Dhimmicha irrattis bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya galgalarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota humnaan gara dirree leenjiitti galchaa jira jedhame. Haaluma kanaan WBO'n Illuu Abbaa Boor jiru aanaalee 3 keessatti ijoollee amata 18 illee hin geenye hunda waraanatti oofaa jiru jedhameera. Taateen kun isa biltsiginnaan waggootaaf dargaggoota Oromoo irratti raawwachaa turteen akka wal fakkaatus ibsame. Kanaanis Itoophiyaa kutaalee garagaraatti biltsiginnaa, TPLF fi WBO'n dargaggoota biyyattii fedhii malee gara dirree leenjiitti guuruu itti fufuu isaaniiti. Waggoottan dabree deddeebiidhaan gareen biyya bulchaa jirtu biltsiginnaan humnaan dargaggoota Oromoo waraanatti guuraa turuun gabaafamaa kan ture yoo ta'u, dhiyoo immoo TPLF haaluma wal fakkaatuun dargaggoota naannoo Tigraay humnaan gara dirree leenjiitti dhiibaa turuu miidiyaaleen idil addunyaatiif dhaabbilee mirga namoomaatiif falma mirkaneessaa turaniiru. Garee wayyaanee irraa waa korrojuu amala kan godhatan gareen Oromoodhaaf qabsaa'uu himan immoo amma haaluma TPLF fi biltsiginnaa fakkaatuun dargaggoota Oromoo hedduu gara adda waraanaatti geessaa jiru jedhame. EJM namoota taateen kun isaan mudate irraa odeeffannoo mirkanaa'e argateen aanaalee 3 keessatti guyyoottan dabre keessuma guyyoottan 10 dabran namoonni umriin isaanii 18 gadi dhibbaan lakkaa'aman akka humnaan WBO'tti dabalaman dhiibbaan irra gahaa akka turan ibsameera. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa guyyaa 10 dura jechuun adoolessa 1 2026 jalqabee haga adoolessa 10 2026tti godina Illuu Abbaa Boor aanaa Daarimuutti dargaggoota humnaan walitti qabee leenjisaa akka ture ibsameera. Taateen kun kan isaan mudate dargaggeessi ganna 16 ganda waabee tokko dhimma kanarratti yaada nuuf ergeen guyyaa jalqabaa waraanni bilisummaa Oromoo bakka sana qabatee jiru osoo lolli tokkolleen bakkicha hin jirre qabanii haala yerootiif egeree Oromiyaa irratti marii gaggeessina jechuun walitti nu qabanii jedhama. Sana booda bakka itti leenjii kennan nu geessuudhaan Abiyyi Ahmad waraanaaf isin fudhachuudhaaf deema. Osoo inni isin hin fudhanne nuti isin leenjifna jechuun fedhii keenya malee akka waabeetti leenjii fudhannu nu dirqisiisanii jechuun ibseera. Illuudhuma Abbaa Booraa aanaa Algeetti taatee wal fakkaataan kan isaan mudate dargaggeessi Oromoo biraa waraanni bilisummaa Oromoo humnaan dargaggoota yookaan hiriyoota isaa walitti qabee bosona geessaa jiraachuu mirkaneesseera. Namni kun guyyoota dura humnaan wayita waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota guuru jalaa badee akka jiru himuun haga har'aatti hiriyoonni isaa guuraman bosonatti leenjiirra jiru jedheera. Aanaan Algee sachi bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo qabate keessaa tokko yoo ta'u bakkoota yeroo dheeraadhaaf waraanni rakkisaa ture keessaati. Haalli kun qaamni ummataaf qabsoofna jedhu ummata bilisa baasuudhaaf ba'an kana gara azaa biraatti galchuu mirkaneessaa jedhameera. Kun seera waraanaa addunyaatiin kan hin ayyamamne yoo ta'u namni waraanaaf fedhii qabu kamuu jaallatee itti seenuu osoo danda'u haala kanaan WBO'n sochii mormaa ture eegaluun isaa mootummaa Abiyyi Ahmad faana tokko ta'uu agarsiisaa jedhameera. Dhimma kanarratti waraana bilisummaa Oromoo irraa EJM odeeffannoo dabalataa argannaan kan gabaasu ta'ullee waraanni bilisummaa Oromoo ummata waan tuffatuuf deebi'ii hin kennuu jedhamee eeggama. Nama Amaaraa tokko Oromiyaatti ajjeefame yoo jedhan dafee ibsa kan baasu waraanni bilisummaa Oromoo miseensonni isaa wayita ummata ajjeesaniif dararan akkasumas saaman akkuma mootummaa biyyattii callisuun beekama.
Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad abbaan tokkolleen hayyama keenya malee foon kiiloo takkaa fudhachuu hin danda'u jechuun dhaadatan. Abiyyi dhaadannaa kana mormitoota isaatiif yoo ta'u marii biyyaalessaa jedhame irratti ture dhaadannichi. Haaluma kanaan Abiy Ahmad waltajjii gumii marii biyyaalessaa irratti haasaa taasisaniin mariin biyyaalessaa kun Itoophiyaadhaaf carraa seenaa guddaa ta'uu ibsan. Waltajjii marii biyyaalessaa irratti argamnu kun namoota ogummaaf hubannaa qaban akkasumas immoo lammiiwwan guddina seenaa carraa fi yeroo adda ta'e kana hubatan hundaaf boqonnaa haaraa waloo uumaa jedhan Abiyyi. Waltajjiin kun seenaa biyya baraaruu uummata fayyaduu fi dhalootaaf yaadatamu barreessuudhaaf carraa warqee ta'uus yaadachiisaniiru. Abiy Ahmad itti dabaluudhaan namoonni carraa seenaa kana sirnaan fayyadamuu hin dandeenye kobbeef waraqaadhaan yoo kennamillee seenaa biyya ijaaruu caalaa diiguu badhaadhina fiduu caalaa hiyyummaa babal'isuu akkasumas immoo kabaja nama xiqqeessu barreessanii darbuu akka danda'an ibsaniiru. Boqonnaan seenaa hamaan darbe bara keenya keessatti akka hin deebi'amneef itti gaafatamummaa guddaan nutti dhaga'amu akka qabu hubachiisan Abiyyi. Nutiif dhaloonni nu dura ture carraa ijaarsa biyyaa irratti dhaban ilmaan keenya deebi'anii akka hin dhabneef amanamummaa fi itti gaafatamummaadhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu waamichas dabarsan. Abiy Ahmad seenaa qalama keenyaan barreessinu ijaarsa biyyaatiif kan tajaajilu dhaloota kan badhaasuu fi Itoophiyaa gara fuula duraatti ceesisu akka ta'uuf hundi keenya waliin hojjechuu akka qabnu cimseen hubachiisaa jedhan. Waltajjiin amma gaggeessaa jirru seenaa biyya fayyisuun dhaloota ijaaruu ta'uu hubachiisan. Rakkoon hundi rakkoo qofaa miti of keessaa faayidaa qaba. Dhaloonni dhufu jireenya fooyya'aa fi tasgabbiidhaan akka jiraatu carraa gaarii uumametti fayyadamuun dirqama hirmaattoota kanaa ta'uus kaasan. Carraa argametti fayyadamuun badhaadhina Itoophiyaatiif bu'uura kaa'uun ga'ee hunda keenyaati jedhan Abiyyi. Seenaa Itoophiyaa baroota darbanii keessa cabiinsa dhabdee fi madaatu ture kan jedhan Abiyyi humnaa fi afaan qawweetiin rakkoolee turanii kuuf yaaluun ammoo madoo biroo uumaa ture jedhaniiru. Mariin kun waan waloodhaan dhabne kan gonfachiisu waan wal nu dhabsiisu hunda hiikuudhaan biyya kan ijaaruuf ceesisu akka ta'u nan amanaas jedhaniiru. Yaa'ii carraa lammiilee miliyoona 130 ol murteessu waltajjii misooma amansiisaa fiduu nageenya waaraa mirkaneessuu fi uummattoota Itoophiyaatiif boqonnaa haaraa uumuudha jedhan Abiyyi. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad haasawarra taasisaniin ulaa galaanaa mootummaan amma dura dabre akka nu dhabsiisetti ibsaniiru. Amma dura mootummaan hin mari'atinii fi akkasumas ammoo hin filatamin ulaa galaanaa dabarsee qaama biraatiif kenneera kan jedhan Abiy Ahmad amma immoo warri yeroo nuti hidha haaromsaa hiinu wayita nuti koriidarii hojjannu warri yeroo akkasii nu faana hin turin wayita nuti kana hunda xumurru miidiyaadhaan propoogandaa nurratti gaggeessaa jiru jechuun himatan Abiyyi. Ergaa isaanii jabaa irraatiin allaattiiwwan samii Itoophiyaa irra naanna'aniif ergaa guddaan qaba kan jedhan Abiy Ahmad loon filannee kan bitannu nuyi qircaa yookaan ammoo foon loon suniitillee eenyutu fudhachuu qaba kan jedhu kan murteessu nuti jedhan. Isa nurraa hafee fi kan nuti hin barbaanne yoo ta'e malee allaattiin kamiyyuu humnaan qircaa sanarraa foon kiiloo takkitti iyyuu fudhachuu akka hin dandeenye isaaniif mirkaneessuun barbaadaa jedhan. Yoo barbaanne nuti jara sana affeeruuf qophiidha kan jedhan Abiy Ahmad hayyama keenyaan alatti garuu Itoophiyaan waggoota kumaatamaaf jiraatte kana propoogandaa ammaa kana ni dagatti faayidaa isheetis dabarsitee kenniti jedhanii yaaduun abjuu sobaatii jechuun dhaadataniiru. Oduudhuma wal qabateen lammiileen Itoophiyaa 4,000 ol marii biyyaalessaa gaggeessaa jiru jedhame. Mariin fakkeessaadha jechuun mormitoonni Oromootiif Tigraay keessaa hafan kun bakka Abiy Ahmad jirutti haala addaatiin gaggeeffamu eegale. Haaluma kanaan koomishinii marii biyyaalessaa waggoota 4 oliif bakka bu'oota filachuu ajandaa walitti qabuuf qindeessuu fi hojiiwwan biroo hojjetaa ture har'a roobii jechuun guyyaa 15/2026 marii isaa xumuraa eegaleera. Yaa'ii jiddugala konfiraansii magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu kana bakka bu'oonni naannolee aanaalee federaalaatiif lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan 4,000 ol ta'an hirmaatuu jedhameera. Koomishiniin hawaasa Itoophiyaa biyya keessaaf alaa irraa bakka bu'oota 4,000 ol walitti fiduun marii biyyaalessaa marsaa xumuraa jalqabeera. Marii guyyoota 30 haga 35 tura jedhamee eeggamu kana keessatti hirmaattonni ajandaawwan ijoo 8 irratti mari'achuun yaada waliigalaa mootummaatiif qaamolee dhimmi ilaallatuuf kallattii akka dhiyeessan durataan koomishinii marii
marii biyyaalessaa Profeesar Masfiin Arayaa ibsaniiru. Hirmaattoonni kun ji'a tokkoof bakka tokko kan turan yoo ta'u ajandaawwan gurguddoo 8 koomishinichi walakkeessa baatii waxabajjii keessa adda baase irratti ni mari'atu. Ajandaawwan koomishinichi adda baases heera mootummaa fooyyessuu, caasaa mootummaa akkasumas ammoo haala seeraa magaalaa Finfinnee dabalatee dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf falmisiisaa turan ni argamu. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfiin Arayaa hirmaattoota biyya keessaatiin alatti ambasaadaroonni gamtaa Afrikaa, dhaabbata biyyoota gamtoomanii, abbaa taayitaa misooma biyyoota Afrikaa IGADiif bakka bu'oonni ergamoota biyyoota alaa sirnaan marii kana irratti argameera jedhan. Akka koomishinarri olaanaan koomishinichaa Profeesar Masfiin Arayaa jedhanitti hirmaattoonni marichaa 4,000 ol ta'an galma tokko keessatti walitti qabamuun ji'a tokkoof mari'achuu irra turu. Gareewwan 8ttis ni qoodamu. Tokkoon garee kanaatis namoota 500 qabaata. Ajandaan tokko garee tokkoof carraadhaan ramadamaa jedhan. Gareewwan kunneen keessa hirmaattoonni gareewwan xixiqqootti qoodamuun ajandaa isaanii irratti ni mari'atu. Profeesar Masfiin Arayaa gareewwan xixiqqaan ajandaa irratti mari'atan irratti yaada waliigaltee yookaan waliigaluu dhabuu qabatanii gara garee guddaa miseensota 500 qabutti akka deebi'an ibsaniiru. Akka koomishinara olaanaan kun jedhanitti gareewwan 8 ajandaa irratti ejjennoo dhuunfaa isaanii ilaalchisee gareewwan biroo waliin mari'achuudhaaf mala diriiree jira. Akka koomishinara olaanaan kun jedhanitti yoo ta'e gareewwan 8 ajandaa irratti ejjennoo dhuunfaa isaanii ilaalchisee gareewwan biroo waliin mari'achuudhaaf mala diriireetu jira. Kunis gareewwan 8 keessaa tokkoon isaanii bakka bu'uun namoota 25 raawwatama. Bu'aan marii isaanii gara garee guddaatti deebi'ee dhiyaatama. Achiinis bakka bu'oonni garee hunda irraa filataman yaadaawwan walitti fiduun yaada waliigalaa qopheessu. Akka koomishinarri olaanaan kun jedhanitti sana booda hirmaattoonni hundi walitti qabamuudhaan yaada dhiyaate waliin fudhachuun raggaasisuuf yookaan diduudhaaf mirga qabu. Adeemsa kana hunda keessatti hirmaattoota gargaaruudhaaf gorsitoonni, ogeeyyiiniif galmeessitoonni ni jiru. Oduu biraatiin waliigalteen Piriitooriyaa muddama haarawaa keessa wayita jirutti Itoophiyaatti ambasaadarri Ameerikaa Maqalee galan. Haaluma kanaan Itoophiyaatti ambasaadarri Ameerikaa Ervin Maasingaa daawwannaa guyyaa tokkoof arra ganama magaalaa Maqalee seenaniiru jedhameera. Ambasaaddar Maasingaan wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa Aluulaa Abbaa Naggaa ga'an hooggantoota olaanoo bulchiinsa naannoo Tigraay simatamuu isaanii televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Daawwannaa kanaan ambasaaddar Maasingaan hojjettoota gargaarsa namoomaa waliin walga'anii gargaarsa lubbuu baraaruu Ameerikaan maallaqaan deeggartu kan Tigraay keessaa irratti akka mari'atanii fi raawwii waliigaltee waraana dhaabuu COHA yookaan waliigaltee nageenya Piriitooriyaa jedhamee beekamu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu adda addaa waliin marii akka taasisan ni eegama jechuun televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Daawwannaan kun muddamni siyaasaa Tigraay keessatti babal'achaa dhufu walqabatee ambasaadarri kun daawwannaa Maqaleetti taasisuudhaaf amma dura jechuun torban 3 dura daawwannicha haquu isaanii hordofeeti. Dhimma kana Waashingtan adeemsa nageenya Piriitooriyaa kan gamtaa Afrikaatiin mijeeffameef balaa qaba jechuudhaan waan amantuuf waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra ooluuf dhiibbaa cimsuu isiiti. Daawwannaan dhuma waxabajjii irratti haqamee ture sun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa aangorraa fonqolfamuu hordofeeti kan hafaniif. Ambasaadarri Ameerikaa kun fonqolcha naannoo Tigraayitti TPLF raawwate hordofee naannoo Tigraayitti imala kan haqaniif akkasumas naannichi waraana biraa keessa seenuu danda'a sodaa jedhu ibsaa turaniiru. Inumaa fonqolcha TPLF raawwatte hordofee ambasaadarri Ameerikaa kun yeroo lama ibsa kennanii turaniin amma dura naannoo Tigraayitti waraanni akka dhalatu kan taasisaa jiran garee TPLF jechuun akeekkachiisanii turan. Kana hordofee Ameerikaan yookaan ministeerri hajaa alaa Ameerikaa ibsa baasee tureen TPLF irra uggura viizaa kaa'uun isaas ni yaadatama. Ambasaadarri kun dhuma waxabajjii imala isaa haqanillee amma garuu imala isaanii itti fufanii Maqalee dhaqqabaniiru. Kanaanis pirezidaantii naannoo Tigraay haarawaa ammaa waliin mari'achuu irratti argamu. Ambasaadarri Ameerikaa ibsa arra waaree booda Tigraay irraa baheen immoo akka jedhametti ambasaadarri kun TPLF akka waraana hin banne akeekkachiisaniiru jedhame. Inumaa TPLF itti yaaddee waliigaltee Piriitooriyaa diigaa jiraachuu akeekkachiisuun ambasaadarri Ameerikaa kun TPLF waliigaltee Piriitooriyaa akka hojiirra ooluuf dhiibbaa akka gootu gaafatanii akka jiran ibsameera.